Ana kawaan kana tolche wanni tolche afaan kun afaan kiyya haa gabbatu jechuudha. Immoo ijoolleen gartee buxan qabne saayinsiin afaan akkamitti deeman beene burjaajii uummata keessa kaasuun dogoggora ilaalchi jechuun qaba. Gargaara Profeesara Fadhasaa fi Abdiisaa Beenchaa iddoo walitti bu'iinsaa jira jechuudha. Profeesar Fadhasaan wanni jedhu akademiin afaan ijaaramuu qaba. Afaan kun abbaa qabaachuu qaba. Abdiisaan immoo akademii afaanii yoo bantee siri'ee honin ji'an ijaare kuni si jala dhufaa. Nuti immoo si jala ta'uun feenu amma afaan qawaan kana finnu googilneenu nu obsii nu dhiisii waan jiru. Xiiqiidha jechuudha. Waan akkasii isaan jidduu lamaatti ture. Profeesara hojii haasoo inni sagaleen isaa na bira ni jirti. Isiniif maxxansa Facebook irratti. Ijoolleen wal loltii dhiisii walitti araarsinaa naan jedhe. Si galte. So rakkina isaanii keessoo isaanii fixachuu dhabuudhaan qorannaa isaanii dhiyaate qoratanii itti wal dubbachuu dadhabuudhaan gama sooshaal miidiyaatti fidan jechuudha wal dhabbee isaaniitiif. Malee wanni ittaanaan gargaaraan Profeesara Fadhasaan godhee yuunivarsiitiif dhiyeesse. Yuunivarsiitiif qorannaa yoo dhiyeessu immoo hullee Oromoo qofa irratti miti. Namoota sagal ana malee kawaan kana tolche. Sheekh Bakrii Saphaloo irraa jalqabee hangafni isaa Dr. Shakuriin qabii namoota sagal kabiraa qubee adda addaa boca afaan Oromootiif walitti qoratee namni kun dhiyeesse yuunivarsiitiif. Akademiin afaan yoo jiraate achi dhiyaata. Hanga akademiin afaan hin jirre immoo yuunivarsiitiif dhiyaateeti hayyoonni Oromoo irra mari'achuu qaba. Waggaa 19 guutuu yeroo waan kana naanneessu appilikeeshinii itti barreeffamu hunda tolchee kitaaba 10 meeqa ittiin barreessee waan kana gaazexaa adda addaa ittiin barreessee oofu jiru. Takkaa sooshaal miidiyaa irratti hin baafne. Hayyoonni Oromoo irra guddaan immoo quba qaban keessan. Maaliif waan Oromooti keessaan gabbifamee hayyootaan qeeqamee guddachuu qaba waan jiruun. Arra isaan dhuunfatti waan wallalaniif fuudhanii Facebook irratti hin gaffiiganii hawaasa burjaajessuuf yaadan. Burjaajessuun immoo hin danda'an. Because afaan kun afaan kiyya gabbifachuun ana qabdi jechuudha. Atis na wajji qabda saayinsii afaaniitiin fiddee waan kana lakki hanqina qaba kana qaba haa dhaabbatu lakki cimina kana qaba haa itti fufuun ati qabdi jechuudha. Kun waan afaan fiitii jechuudha.